kun yayyadadhu Utarka kentane silam bayanadhu Dafte naga kabde gafalina lupe Marmarsa kongone jora mili dupe Wadaroke kab Macafa farfanna torbadami sadila kosa to korra ka sen dubbisa balli sen dubbisa garo tikesel la badai ka baba wali ojin imma conference kenya fso ka yono warto ankaranu sabni kenya fayu akabu macafa farfanna torbadami sadi la kosa to korra ka sen balli sen dubbisa amma la kosa kuna torban dubbisa aritira na duka bo ilala wa kayo saba israeli fi warra garaan isaanii qullaa ta'ee fi dhuguma gaariidha waa'ee kootiif yoo ta'e garuu miilli koo bitintiree kufuu ga'eera ejjennaan koos mucucaachuuf xinnootu hafe warri jalloonni nagaatti jiraachuu isaanii yeroo arge warra of jajan kanatti weenna'een ture isaan dhiphinaa hin qaban dhaqni isaanii fayyaadha gabbataadhas Rakkinni namaa irra ga'u isaan irra hin geenye akka namoota biraas dha'ichi isaanitti hin buune kanaaf of koorsuu akka naqataa mormaatti hin kaatu humnaan namarratti ka'uus akka wayyaatti hin uffatu waa'ee nama cunqursuu hin dubbatu nama gararraa goranii achi gadi hin dubbatu afaaniin bantii waaqaa bira hin ga'u arrab isaaniis biyya lafaa waliin ga'a kanaaf sabni waaqayyoollee isaanitti hin gora Waanuma isaan jedhanis safara malee akka bishaanitti hin dhuga isaan immoo waaqayyo attamitti beekuu danda'ane isa hundumaa gararraa jiru biras beekuun hin jiraane hin jiru ilaa jalloonni warra akkasiiti yeroo hundumaa ofirraa bu'anii hin jiraatu jabaachaas hin adeemu yoos immoo ofumaan garaa koo qulqullinatti eeggachuuf dhama'eere yakka akkan hin qabne agarsiisuufis ofumaan harka koo dhiqadheere guyyaa guyyaatti dha'icha natti bu'eera ganamas guyyaa guyyaatti dha'ichi anatti bu'eera ganamas adabamuun na eeggata ture utuu akkuma isaanii nan dubbadha jedheera ta'e dhaloota ijoollee kee keessa jiran biratti amanamuu dhabee isaanis akka gara gaggalan nan godha ture yeroo ani kana hubachuuf jedhee itti yaade immoo rakkisaa ta'ee natti argame hamma ani mana qulqullummaa waaqayyootti galee jarri sun gara qumaatti maal akka ta'an hubachuu bira ga'etti na rakkise 18 dhugumayyuu ati lama mucaataa irra isaan hin dhaabachiifta kukkufanii zakka caban isin goota attamitti battalatti badii sodaachisaan isaan irra ga'ee attamitti dhidhimanii naasuu guddaadhaan xap jedhan akka wanti abjuudhaan argan yeroo dammaqan dhabamu akkasuma yaa gooftaati yommuu kaatu bifa isaanii akka waan hin jirreetti ni ilaalta. Ameen ameen ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dubbii kana kallattiidhaan kan faarfate faarfannaa Aasaaf nama jedhamudha. Waan nama ajaa'ibee nama hin dhiifne dubbii kana keessatti dubbii gurguddaa dhokataa baay'ee tokko argina. Mata dureen irratti dubbachuu barbaadu baay'ee isaa yeroo koo gabaabaa waan ta'eef seensa maal sinii kennuun naqu kan irratti dubbachuu barbaadu waaqayyoon dhuguma gaariidha waan jedhu irrattan xiqqoo ishee dubbachuu barbaada maal jedha lakkoofsa 10 jiru waaqayyo saba Israa'eliif warra garaan isaanii qullaa'aa ta'eef dhuguma gaariidha jedha waa'ee gaarummaa waaqayyoo kana faarfata namni kun yeroo faarfatu waatu na rakkisee jedha Wae waan isa rakkisee faarfata waan waa'ee isa rakkise sanaa faarfata faarfannaa tokko yeroo tokko jedhee ture naannoo 99 sana kanan hojjedhe keessa jalloota faalli gaariidha garuu fi koo gara goodaattan ilaale burqaan jalloota mirgisaa kan ammoo abaluusaa na wallaale harka qabee ol na kaasee ariitiidhaan kumaatamaa na dursiise akkanin gatamne beeka kanaaf hunduma isaa jalliseen haleluuyaa ennaa maal jala sitti fakkaate yeroo hundumaa jalloonni jedhe coomatu ija isaanii bobboboksaa'e yeroo hundumaa gammadoone fuulli isaanii gurraacha'e
waan isaan godhan wal qixxaataaf ture. Yeroo ilaalu jireenyi isaanii gaarii natti fakkaate. Hojiin isaanii garuu hamaan. Namaaf hin yaadne haala gaarii keessa jiraatu. Nama miidhu haala gaarii keessa jiraatu. Bu'aa bahii baay'eetu jira garuu haala gaarii keessa jiraatu. Wallaansoo baay'eetu jira garuu haala gaarii keessa jiraatu. Yeroo hundumaatti tolaan horii isaanii hin gatatu. Yeroo hundumaa hin darrabaa hin dhalaa. Horii isaanii nolan baay'ate. Qe'ee isaanii ol adeeman. Of course baay'ee babbareedu. Haalli isaanii mijataa fi yoo jaallatan hin nyaatu. Yoo jaallatan isin dhugu. Irraa afaa baay'ee qabu. Garuu yeroo hundumaa waan gaarii immoo hojjetan. Waan gaarii hojjetan garuu waan gaarii jiraatu. Waan gaarii dubbatan garuu waan gaarii jiraatu. Karaa gaarii irra deeman garuu waan gaariitu mana isaanii keessa jira. Ijoolleen isaanii ofirraa hafanii jiraatu. Haati manooti isaanii yeroo baay'ee ofirraa hafanii jiraatu. Waaqayyo gooftaan machaa yeroo inni kana godhu na aarse. Baay'ee weenne baay'ee ni naafe. Waa'ee kanaa naagaluu ni gaaffii guddaatti gale. Naagaluu ni qe'ee jallootaa maa ola deema jedheen ilaale. Qe'ee warra waaqayyoo qabanii gada deema. Qe'ee warra waaqayyoo sodaatanii gada deema. Garuu kan warra jallootaa ooluma deema. Waan saanaa galuu ni deemitaanatti galee. Ganamas galgalas kan ola deemu qe'ee jallootaati. Kan biddeen gaarii nyaatu qe'ee jallootaati. Kan waan gaggaarii argatu qe'ee jallootaati. Yeroo hundumaa immoo kan gala deemu kan warra qajeelotaati. Waa'een kanaa bitaanatti galee. Har'a gasa laalla. Gaafa ilaalle gaarummaa waaqayyoo na shakkisiise. Waaqayyoo gaarii na hireen manaa bahee. Warra garaa qajeelaa qabaniif waaqayyoo gaarii akka ta'e naa galuu ni deemu. Baay'ee rakkadheen warra garaa qajeelaan miidhaman. Warra yeroo hundumaa qoricha namatti godhantu miidhaman. Jireenya gaarii jiraatan. Warra waaqayyoo sodaatantu jireenya gaarii jiraatan. Ta'utu hin taane warra waaqayyoon hin sodaannetu jireenya gaarii jiraatan. Warri waaqayyoon sodaatan adabamaa rakkachaa miidhamaa jiraatu. Gaafa kana laalu na laareen na huwenneen waan dubbadhu wallaaleen bitaanatti galeen hiikaa isaan dhabeen yeroo hundumaa horii isaanii hin dhabeen ija isaanii coomatu bakkeetti babaaseen bifa bareedaa qabuun gagabbatooneen haati manaa isaanii akka barbaadan itti irraa afaadhaan jiraatu kan keenya garuu gaduma'een haati manaa keenya bifa gaarii hin qabneen ijoollee keenya bifa gaarii hin qabneen horii keenya hin dhalween yeroo hundumaa rakkanneen yeroo hundumaa qoromneen yeroo hundumaa miidhamneen jallootaaf garuu haalli gaariidheen. Waa'ee kanaa bitaanatti galeen. Yeroo ta'u waa'ee isaa yaadeen. Yeroo dhaabadhu waa'ee isaa yaadeen. Yeroo faarfannu waa'ee isaa yaadeen. Waa'ee kanaa na rakkiseen. Waaqayyootu gattuu jallootaa ta'e waan jedheen. Na yaadeen. Gattuu jallootaa ta'e waaqayyo. Maaliif jallootaaf haalli gaarii ta'e? Maaliif jallootaaf haalli ulfina ta'e? Maaliif jallootaaf haalli bareedaa ta'e? Maaliif qajeelotatti garuu dukkanaa'e? Waa'ee kanaa bitaanatti gale. Waan deebisu dhabe waan affalu wallaale. Anaan maali jedhee gaaffitti gale. Anaa burjaajee dhaabatu jedhe. Mana qulqullummaa tolgalee dhimmicha hubachuutti deebi'ee dhaabee jarikaa. Mana qulqullummaa tolgalee waa'ee dhimmicha hubadheen. Dubbii cimaan isheen jirtu lakkoofsa 17 jirti. Maal jedhaa? Hamma mana qulqullummaa tolgalee waa'ee jara kanaa barutti na rakkisee turee jedha. Waa'ee warra kanaa na rakkisee. Namoonni baay'een amma yeroo gara Kiristoositti dhufan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu kee godhanii fudhadhuu gaafa jennu bakkee kanarraa dhukkuma kootti nan fayyaare dhalan hin qabu nan argadhaare jireenya naa ta'uu deemaa milkaa'aare waan akkasii akkas ta'e akkasattaare. Waaqayyo gochuun dadhabu garuu kan si waamneef isa miti jenneetti himna. Erganni naan taane immoo maal hojiin nu fareenu. Erganni naan taane immoo maal hojiin nu fareenu. Waa'ee waan sanaa bitaa isaanitti gala. Namoonni baay'een jireenya gaarii jiraachuuf gara waaqayyootti waan dhufan natti fakkaatu. Yeroo hundumaa namoonni baay'een jireenya lafarraa isa wallaansoo kana mo'achuudhaaf gara Kiristoos waan dhufan fakkaatu. Akkasitti dhufte taanaan, akkasitti yaadde taanaan, akkasitti manaa baate taanaan dogoggorteetta. Yesuus Kiristoos kan inni fannifameef jireenya keessa lafarraa miti. Yesuus Kiristoos namni lafarraa waan nyaatu namni akka raadiyootti ol hin baane. Yesuus Kiristoos dhaloonni mana jireenyaa namni akka raadiyootti ol hin baane. Yesuus Kiristoos dhaloonni akkatti jiraatu wallaallaan akka raadiyootti ol hin baane. Yesuus Kiristoos
namoonni jireenya bara baraa dhabnaan waa'ee jireenya bara baraaf dhufe waaqarraa dhufe ganamas waa'ee jireenya bara baraaf guyyaas waa'ee jireenya bara baraaf dubbate malee Yesuus waa'ee jireenya lafarraa bitu haa ta'u malee lafarratti dhalli namaa akka jiraatu Waaqayyo eeyyameera. Gaafa dubbate maal argannaa jennaan lafarratti dachaa dhibba keessa dhibba guutuu ishee argattu jedhe. Waaqarratti immoo jireenya bara baraati jedhe. Inni waaqarraas nu eeyyamameera, inni lafarraas nu eeyyamameera. Fannifamuu Kiristoosiif sababa kan ta'u garuu maaliif Kiristoos fannifamee yoo laalle garuu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Waa'ee jireenya waaqarraati. Namichi faarfannaa kana barreesse waa'ee jireenya lafarraatti wal qabsiisee barreesse. Yeroo hundumaa rakkina kee jiraadhaa jedhe. Yeroo hundumaa Waaqayyoo sodaadhaa jedhe. Yeroo hundumaa dhiphadhaa jedhe. Yeroo hundumaa Waaqayyoof jiraadhaa jedhe. Yeroo hundumaa ulfina Waaqayyoo eege. Yeroo hundumaa immoo ulfinni dhalaqate. Jalloonni garuu ulfina Waaqayyoo eegan. Meerree Waaqayyoo isaanii eessa jira? Hin faradaa arguu danda'a jechaa jiraatu jedhe. Garuu Waaqayyo calluma jedhe. Waaqayyo jallootaaf hin obsa malee inni isa miti. Yeroo baay'ee obsuuf hin danda'a. Garuu Waaqayyo jallootaaf hin dhiisu. Hin dhiisu. Warra maqaa isaa salphisan yeroof hin obsa. Yeroof hin ilaala. Yeroo cancala. Isa booddee garuu Waaqayyo ofii isaatti mul'isa. Ofii isaatti mul'isa. Yeroo gamsaatii qabu Waaqayyo gooftaan maccaa. Warra dhugaa isaa utuu qabanii gadi bu'an akka tolgaltee jilbeeffattu barbaade malee dhoksaa sitti nu qaba. Jedhamee walitti ba'a. Waaqayyoo jedhaanii. Jedha Waaqayyoo jedhaanii. Akkati jilbeeffattu barbaade malee jedha. Gaaffii keetti qaba jedhaanii. Dubbata Waaqayyoo jedha. Gaaffii keetti qaba jedha. Yeroo jedha akkati jilbeeffattu barbaade jedhaanii. Namichi kun maal amma ol galee mana Waaqayyoo keessa ol seenutti dhoksaa sana baruu hin dadhabe. Waa'ee dhoksaa kanaa na rakkise. Waa'ee dhoksaa kanaa mudannoo guddaa ta'e natti mul'ate. Gaaffii guddaatu natti uume. Maaliif jalloonni koorti? Maaliif qajeelonni jooru? Maaliif jalloonni harka dhiigaan biddeeffamfatanii nyaatu? Maaliif qajeelonni waan nyaatan dhabanii aadu? Har'a barraallee waan baay'ee argina. Qeen jallootaa ol deema. Maaddiin jallootaa dhiigaan laffifatanii nyaatu. Maaddiin jallootaa dhiiga namaaturraa xilaa funyaan namaan argu yoo ta'e. Maaddiin jallootaa akka barbaadanitti irraa afaanaan jiraatu. Qajeelonni garuu harka irraa afaa jiraatu. Garuu qulqulluudha ameen jedhi al tokko. Warra harki kee dhiiga hin qabne ameen jedhi irraa alkas. Eegaa kan warri Waaqayyoo qaban haxinnaattu malee durgoofti maaddiin isaanii. Haxinnaattu malee bareeddi. Haxinnaattu malee ulfina Waaqayyoo keessa jira. Haxinnaattu malee harka Waaqayyoo keessa jira. Haxinnaattu malee Waaqayyoo wajjin nyaata. Maaddii kee kana utumaati tuffattu garuu harkisi bukkeedhaa nyaatu harka seetanaa miti. Ameen jettu al ta'u. Ani arra ameen jettuun baay'isee hoosiin soon dittanii. Seesdi naanis dide. Ilaa yeroo hundumaa maaddii warra qajeelotaa gad deebi'aa yoo fakkaata iyyuu harki maaddii isaanii irraa isaanii wajjin nyaatu harka Waaqayyooti. Ganamas galgalas guyyaa sa'aatii maleettis harki maaddii tolootaa keessa harka kaa'ee nyaatu harka Waaqayyooti. Harki maaddii jallootaa kee nyaatu garuu harka seetanaa sadii gabaree dhaabee jenna gaa. Baay'een oolan galeen ollitee mana keessatti dhaqee ilaale. Yeroo dhaqee mana keetti ilaalu gola mana Waaqayyoo kee gaafa ilaalu isaan hoo jiran. Maqaan isaanii badee warra coomni isaanii wabbaqaqse warra qabeenyi isaanii ol ka'e warri horii isaanii ganamaa galgala oolanii baay'atan akka waan hin jirree ta'anidha. Eegaa jedhe Waaqayyo warra garaa qajeelotaaf dhuguma gaariidha. Ameen jedhaka. Erga akkas ta'e har'a fakkaata malee Waaqayyo warra garaa qajeelotaaf dhuguma gaariidha jedhe. Mee ol fuudhaa ol kaasaa Waaqayyo dhuguma gaariidha jedha. Waaqayyo dhuguma gaariidha. Intaane ol kaas. Waaqayyo dhuguma gaariidha jedhin. Waaqayyo dhuguma gaariidha. Warra garaa qajeelotaa Waaqayyo gaariidha. Warra isa dhaggeeffatanii Waaqayyo gaariidha. Warra gara isaatti gad-jedhanii Waaqayyo gaariidha. Warra isa irraa baratanii Waaqayyo gaariidha. Ganamas galgalas guyyaas Waaqayyo warra garaa qajeelotaaf
hundumaa gaarii gochuudhaan beekama. Warra isa dhaga'aniif, warra sarara barataniif, warra isaaf jiraataniif, warra ulfina isaa eeganiif har'a fuulli isaanii gurraacha'uu danda'a. Har'a haalli toluu dhiisuu danda'a. Har'a irraa bareeduu dhiisuu danda'a. Nyaatanii beela ba'uu dhiisuu danda'u. Akka barbaadan waan jaallatan uffatanii haala galfachuu dhiisuu danda'u. Haalli jireenya isaanii ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo isaaniif gaariidha. Ganamas, galgalas, guyyaas, sa'aatiittis, sa'aatii maleettis Waaqayyo siif gaariidha. Jedhaa walitti himamee Waaqayyo siif gaariidha. Jedhaa Waaqayyo siif gaariidha. Mana Waaqayyo tolgaleen dhuma jalloota alaaneedha. Qajeelonni lafarraa qaban Waaqarraa waan qabaniif dacheen garaatti hin laaftu. Dacheen ittiin laattu hin laattu. Haa tormaa namaan dhimmitu waan ta'eef jalloonni immoo jennanni isaanii asirratti dhalatan, asirraa nyaatu, asirratti jiraatu, asirratti biyyoon isaan nyaatu. Qajeelonni garuu biyya keenya beela'aa jiran, biyya keenya deemochaa jiran, amuummiin keenya waa'ee biyya keenyaati suusiin keenya waa'ee biyya keenya isa Waaqarraati, waa'ee mootummaa Waaqayyooti, waa'ee isa harki Yesuus ijaareeti, waa'ee balbala Yerusaalem, waa'ee dallaa jireenya bara baraati, waa'ee ifaadda Yesuus irraa himuuti, waa'ee waamicha akka Waaqayyooti, waa'ee dhangala'uu dhiigaan bitamuu keenya isa kana nu dhibalu. Dhunganni musa kana namoota baay'ee kun hin galu. Maal akka ta'e hin beekan, maaf akka waamaman hin beekan, maal akka lallaban hin beekan, maaliif akka jara Kiristoos dhufan hin beekan. Nuyi waan barbaade yoo ta'e waan ilaaluu qabna. Haalli keenya hattuu ni nattu. Ameen jedhas hin jedhinas. Haala keenya hattuu ni nattu. Haala keenya biyyi lafaa fudhachuu hin danda'u. Haala keenya daanawwan nyaachuu hin dandeessu. Yaadi namaa fudhanne, iji namaa dargine, haala tokkoon qophaa'ee na wargeenu. Warri jireenya bara baraa qofaan ameen. Warra kaanii gochuudhaan ta'u. Haalli inni kan keenyaale abbaan argee keessa jiraatu. Jalloonni kaagaalu saya keessa achi keessa karaan hin ba'a. Kan itti karaa qulqullaa'ee nama. Bineensi amala jira qaxxaamu. Gowwoonni sirba deeman. Warra qajeelota duwwaadhaaf baheedha. Ameen jedhika. Qajeelotaaf karaa bahee jira. Ameen jetta. Qajeelotaaf mana ijaaramee jira. Warra dhugaatuu qabanii cabanii mana ijaaramee jira. Dhuga ba'umsa ammas as dhuftu xiqqoo kadhadhaa ribbala. Hokkaataa jaakamarra malafaa hin baay'inaa. Starte pada ibadah orang bacanya. Mereka gelar dua tes karena wanti bayar para lawan dia. Amin, 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 amin. Bela pergi sekata. Bali aku ni kata jaka mandala la badunia. Ipara jana start dalam badudi galaba torra mandala bajini ni masangkara la badunia. Lo tarra bagada la basorro bashala baduni mogala batura la badana macana nama sandara la baduni kos. Lestar dalam badudi galaba torra la baduni. Ukumat dia kakam dan nakar badan awak kena fasa nangge. Ukumat dia kakam dan ipara la badana mas. Okata jaka mansura la baduni. Ukumat badan tu parodi kanseri HIV. Ukumat ada. Kakam dan arkake senggara wa katul forsa berga rata kana da de utani ragat ukuba du gudalle kakam dan fura para la badia ukuba ija ukuba gurra ukuba du guda kakam dan ukuba du guda ukuba ija amana gala amana la amma maga jetani ol jetani acho hilatu uftani du gama to amuma ofla la gama para la bas ake sol fura arkake senra bidda wa kayo kae arkake senra bidda se tala jatu kae arkake senra bidda rukma jatu kae para bas kaya kita bakal keluar ala bajuru kama lama sagale uri tinagawe undumati bakago talu gado kumarade warade gubera bitan wagayon gubera umda digesin gubera umda diwakau Yesusin gubera ayah sambuke gesa rapapala la badala wasiada ila da bata bayan ukumatona balesa Orang agama rimpajanas ya. Ukumat dabelas iga kawaregan iga durbin makan nyatan iga keru
Akka wal fuudhi mirgaa. Deeggartoonni isaa waraana manas keessa taa'anii kadhannaa kanatti kanaarra na waraanaman. Deeggartoonni isaa jaamaa ta'an. Deeggartoonni isaa laftitti hin mari'aa kufan. Ergamoonni Lusiifan laftitti hin mari'aa kufan. Biyya kanarraa abaarsa kaaseera. Ola deemaa kan nyaatu kaaseera. Namni akka wal gurguree jiraatu kan godhu kaaseera. Hafuura lafamu. Hafuura dhiiga bare. Hafuura saba boosisu. Hafuura ola deemaa boosisu. Hafuura dhiiga saba godhu. Hafuura dubartii ulfaanii godhu. Hafuura wallaananii godhu. Inni manna baaqan sooratu. Jawwee shaakadhame. Jawwee guddifame. Jawwee qilleensa irra deemu. Jawwee garaa lafaa jala deemu. Kulaali namaa baafatee deemu. Ergamoota Lusiifaniif dukkanaadha. Biyya kanarraa. Ayeera biyya kanarraa. Ayeera biyya kanarraa. Ayeera biyya kanarraa. Ayeera saba koorraa. Ayeera ola deemaarraa. Ayeera biqiltuu bakkeerraa. Ayeera malkaa bishaanirraa. Ayeera agalgaawotarraa. Ayeera amantootarraa. Ayeera du'aarsa waaqayyoorraa. Ilaali mana batee muku. Ilaali mana batee muku jechuudha. Ilaali mana batee ilaatoo bira ilaatoo bira nabata. Nabata maraachuu barbaadee maraatee tasee yoo yaa keessatti. Seerratti bifameera sila yoo. Ayeera biyya keenyarraa. Ayeera dachee keenyarraa. Imimbaadhaan akkoo kan dhuge. Imimbaadhaan baakoo kan dhuge. Imimbaadhaan boleessa koo boleetti koo kan dhuge. Imimbaa wallaanaa keenyaa kan dhuge. Ayeera biyya kanarraa. Ayeera biyya kanarraa. Caalmaa sitti makkaatti mana waaqayyo gateessa jawwaa sun. Seetana sitti fayyadamaa jira. Seetana sitti fayyadamaa jira. Inna takkara qaban gattee tasu sirra teessee lolaa itti kanaaman gattee teessa. Ilaali ofirraa maali maala jettaa wayii fira seetana jeet. Si guddisee moo si guddifattee jeetan. Ofirraa loli fira baggatana jennas. Ofirraa loli namni kadhanne ergama seetana qaba. Namni ofirraa loli ergama seetana qaba. Maali ofirraa? Faaloo itti ganna. Manni kun mana qulqullummaa waaqayyooti malee mana xibaaraa miti. Mana seetana miti mana sobbootaa miti. Mana wangeelli yaala nama buula. Ayeera biyya kanarraa. Ayeera lama kanarraa. Buqqiseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Buqqiseera. 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 Kadhannaa kana kadhaadhannaa'eera. Ayeera eebba kana kan barbaadnaa'eera. Ilillee gooftaadhaaf. Ilillee Yesuusiin. Warra bababas. Warra deebi'aa. Irra deebi'aa. Irra deebi'aa. Yana madalabas. Lafa isaa abidda qabatu argeera. Girgiddaa isaa abidda qabatu argeera. Waaqayyo saba koo yaadadheera naan jedha. Waaqayyo dukkana saba koo irraa ibseera naan jedha. Waaqayyo ergamoota hamoota dawwalaala naan jedha. Shaakala isaanii darrukuta naan jedha. Akeeka isaanii darrukuta naan jedha. Ililleen ittaaf Yesuusiin godhamas. Ittaaf ittaaf ittaaf. Ulfaadhu. Hallelujah. Ulfaadhu harka kee dhufeef. Amma gaa utuu lallabamuu jaamaadha argu. Utuu lallabamuu goomoodha qajeelu. Utuu lallabamuu du'aadha ka'u. Utuu lallabamuu hidhaan dhalootaa hiikamu. Wangeelli dhugaan nu biraa ga'u. Maqaa isaa awwaala dhiiga Yesuuseen.